Iran misaa'ila baalaastikii haaraa ifoomsitem buufanni waraanaa USA yoo haleellaa jalqabem kallattiin taargeettii akka ta'u akeekkachiiftem. Trump daawwannaa biyyoota galoo galaanaaf karoorsuun isaanii muddamni jiru hammaataa ta'uu isaa agarsiisa jedhameera. Ajajaan kutaa aerospeesii eegdota warraaqsaa Iraan Jeneraal Amiraalii akka jedhanitti diinonni keenya hubachuu qabu yoo rasaasni tokko gara Iraanitti dhukaafame buufataaleen USA naannicha keessa jiran hundi galoo galaanaa irraa kaasee haga galaana diimaatti ni gubatu. Kuni doorsisa miti gochaan agarsiisna jedheera. Haa ta'u malee agarsiisni waraanaa qofti kan nama rifachiisuun turre. Misaa'illi kun erga ifa ba'ee sa'aatii muraasa booda ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii konfiraansii dippiloomaasii Teheraan keessatti ta'een ibsa bal'inaan kennaniiru. Iraan anniisaa niwukileeraa oomishuuf mirga qabdi. Yuuraaniyeemii sadarkaa nageenya biyyattiif barbaachisaa ta'e jettee yaaddetti badhaadheessuuf mirga qabdi. Kun mirga seera idil addunyaa jalatti qabnudha jechuun USA'tti gurra duuche. Trump gama sana akkas jedhem Iraan abiddaan taphachaa jirti. Osoon White House keessa ba'uu baadhee Iraan gonkumaa akkasitti dubbachuuf ija hin jabaattu ture. Daawwannaan koo gara galoo galaanaatti ta'u waa'ee humna nagaa karaa aangoo fi hooggansi Ameerikaa gara naannichaatti deebi'u ta'a jechuun labse. Oduu biraatiin pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin torban kana akeekkachiisa cimaa kennaniin yeroo ayyaana injifannoo Raashaa caamsaa 9 dhufutti nageenya hooggantoota addunyaa Mooskoo daawwataniif wabii kennuu hin dandeenyu jechuun labsuun akeekkachiiseera. Haa ta'u malee Raashaan afaan cimaadhaan deebii kennite. Dubbii himaan Kremliin dafee dhukaasa itti deebise. Yuukireen jimaata Mooskoo rukutuuf yoo ija jabaatte Kiyev sanbata ganama hin argamtu jedheera. Doorsisa Yuukireen guutumatti kufaa kan taasisan qondaalli Raashaa kun dubbii siyaasaa qofa miti. Yeroo ayyaana biyyaalessaa keenyatti haleellaan kamiyyuu bu'aa battalaa fi guutuu ta'e fida jechuun akeekkachiiseera. Gama biraan dhiphina dabalaa dhufe kana dabaluudhaan pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping beeksisa nama ajaa'ibu akkas jedhe. Ani hin sodaadhu guyyaa 3 Mooskoottan dabarsa jechuun doorsisa Yuukireen bishaan qorraatti dabale. Iraan misaa'ila baalaastikii haaraa ifoomsitem buufanni waraanaa USA yoo haleellaa jalqabe kallattiin taargeettii akka ta'u akeekkachiiftem. Trump daawwannaa biyyoota galoo galaanaaf karoorsuun isaanii muddamni jiru hammaataa ta'uu isaa agarsiisa jedhame. Guyyaa kaleessaa Iraan akeekkachiisa nama qabbaneessu Ameerikaaf ergitem. Yoo Iraan haleelamtem buufataaleen waraanaa Ameerikaa guutuu baha giddu galeessatti argaman atattamaan xiyyeeffannoo akka argatan labsitem. Ibsi humna guddaa qabu kun misaa'ila baalaastikii haaraa fageenya dheeraa qabu naannicha irraa fagoo ga'uu danda'uu fi madaallii humna galoo galaanaa raasuu danda'u ifa ta'uu isaa wajjin kan wal qabate ture. Sirna waraanaa olaanaa televezyiinii Iraan irratti kallattiin tamsa'e irratti koreen eegdota warraaqsaa Iraan Kaabir Shah kan sadaffam misaa'ila baalaastikii dhaloota haaraa kan teekinooloojii dhoksaa fi sochii sadarkaa olaanaa qabu of jajuun dhiyeesse. Misaa'illi kun fageenya kiiloomeetira 2000 ol kan qaqqabu yoo ta'u xiinxaltoonni daayinaamiksii waraanaa naannoo keessatti tapha kan jijjiiru ta'uu ibsaniiru. Ajajaan kutaa aerospeesii eegdota warraaqsaa Iraan Jeneraal Amiraalii akka jedhanitti diinonni keenya hubachuu qabu yoo rasaasni tokko gara Iraanitti dhukaafame buufataaleen USA naannicha keessa jiran hundi galoo galaanaa irraa kaasee haga galoo galaana diimaatti ni gubatu. Kun doorsisa miti gochaan agarsiifna jedheera. Haa ta'u malee agarsiisni waraanaa qofti nama rifachiisu ture. Misaa'illi kun erga ifa ta'ee sa'aatii muraasa booda ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii konfiraansii dippiloomaasii Teheraan keessatti ta'een ibsa ija jabinaa kennaniiru. Iraan anniisaa niwukileeraa oomishuuf mirga qabdi. Yuuraaniyeemii sadarkaa nageenya biyyattiif barbaachisa jettee yaadde badhaadheessuuf mirga qabdi. Kun mirga seera idil addunyaa jalatti qabnudha jechuun USA'tti gurra duuche. Labsiin kun karaa Waashingten dambalii rifachiisaa kan uume yoo ta'u
qondaalonni Ameerikaa hedduun Iraan amma sarara diimaa qaxxaamurtee jirti. Ogeeyyiin tokko tokko kun Teheraan gara dandeettii meeshaa niwukilaaraatti dhiibbaa haaromsuu agarsiisuu mala jedhanii amanu. Tarkaanfii USA fi michoonni ishee irra deddeebiin akka hin ayyamne dubbataniiru. Gama biraatiin ammoo pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp kan bara 2028 irra deebi'anii dorgomu jedhamee eegamu. Torban kana biyyoota ijoo galoo galaanaa daawwachuuf akka jiran mirkaneessaniiru. Saawud Arabiyaa yookiin Yuunaayitid Arab Imireetis ta'uun isaanii odeeffamaa jira. Maddeen Tiraampitti dhiyoo ta'an akka jedhanitti daawwannaan kun walgahii nageenyaaf balbala cufame. Mariin meeshaa waraanaa fi tarii waliigaltee ittisaa haaram dandeettii Iraan dabalaa jiru qolachuuf kaayyeeffate kan hammatu ta'uu danda'a jedhameera. Iraan abiddaan taphachaa jirti kan jedhu Doonaald Tiraamp osoon Waayit Haawus keessaa ba'uu baadhee Iraan gonkumaa akkasitti dubbachuuf ija hin jabaattu ture jedhe. Daawwannaan koo galoo galaanaatti ta'u waa'ee humna nagaa karaa aangoo fi hooggansi Ameerikaa gara naannichaatti deebi'uu ta'a jechuun ibse. Yeroon kun ji'oopolitikaa baha giddu galeessaa keessatti jijjiirama guddaa agarsiisa. Iraan ifatti ofitti amanamummaa agarsiisaa jirti. Humna waraanaa qofa osoo hin taane ija jabina dippiloomaasiis guddaa qabdi. Misaa'illi haaraan labsii niwukilaraa waliin wal qabata ifa ta'uun isaa ergaa ifa ta'e dabarsa. Iraan waldhabdee kamiifuu qophiidha. Kanuma waliin Doonaald Tiraamp gara waltajjii galoo galaanaatti deebi'uun isaanii gamtaa haaraa bocuu danda'a jedhame. Hooggantoonni galoo galaanaa hedduun Tiraamp akka michuu humna guddaa qabuuf yeroo tokko tokko jeneraala Iraan Qaasim Suleymaanii akka ajjeefamu ajajeetti ilaalu. Daawwannaan isaa tasgabbii fi dhiphina haaromsuu danda'a jedhamee sodaatama. Humnoonni naannoo of eeggannoodhaan yeroo ilaalan gaafin jiru dippiloomaasiin guyyaa sana ni injifatamu. Gara marsaa haaraa waldhabdee kallattiin baha giddu galeessatti deemaa jiru itti ammeessuu danda'a. Yeroo qofatu deebisa. رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستادی که البته به ما نرسیده به من. Oduu biraatti yoo ceenu pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin torban kana akeekkachiisa cimaa kennaniin yeroo ayyaana injifannoo Raashiyaa caamsaa 9 nageenya hooggantoota addunyaa Mooskoo daawwataniif wabii kennuu akka hin dandeenye ifatti labsuun akeekkachiiseera. Ibsi kun deebii hatattamaa fi humna guddaa qabu Raashiyaa fi Chaayinaa irraa kan kaase yoo ta'u waldhabdee dippiloomaasii gara sadarkaa olaanaa haaraatti ol guddiseera. Zelenskiin haasaa televezyiiniin taasisaniin waraanni kun itti fufee jira. Raashaan guyyaa guyyaa Yuukireen irratti boombii darbachuu itti fuftee jirti. Hoogganaan Mooskoo daawwatu kamiyyuu naannoo balaa ta'e keessa akka seenan hubachuu qaba. Kiyev waan naannoo waraana sochiirra jiru keessatti ta'uu danda'uuf itti gaafatamummaa hin fudhattu jechuu dandeenya. Yaadni isaa kun hooggantoonni addunyaa yeroo kanatti deeggarsa Raashiyaa akka hin agarsiifne mallattoo akka ta'etti bal'inaan hiikameera. Haa ta'u malee Raashaan afaan cimaadhaan deebii kennite. Dubbii himaan Kremliin dafee dhukaasa itti deebise. Yuukireen jimaata Mooskoo rukutuuf yoo ija jabaatem Kiyev sanbata ganama hin argamtu gaannama buuti jedheera. Doorsisa Yuukireen guutumatti kufaa kan taasisan qondaalli Raashiyaa kun dubbii siyaasaa qofa miti. Yeroo ayyaana biyyaalessaa keenyatti haleellaan kamiyyuu bu'aa battalaa fi guutuu ta'e fida jechuun akeekkachiiseera. Dhiphina dabalaa dhufe kana dabaluudhaan pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping beeksisa nama ajaa'ibuun akkas jedhe. Ani hin sodaadhu guyyaa 3 Mooskootti dabarsa jechuun doorsisa Yuukireen bishaan qorraatti dabale. Daawwannaan Xi Jinping gara Raashiyaa amma ifatti mirkanaa'eera. Ibsitoonni kun walitti makamuun isaanii doorsisa Raashiyaa irraa kenname akkasumas akeekkachiisa ija jabinaa Yuukireen irraa ba'ee fi agarsiisa amantaa Chaayinaa irraa mul'ateen haala dippiloomaasii balaa guddaa qabutti tilmaamamuu hin dandeenyeef baay'ee guddaa ta'e uumeera. Xiinxaltoonni shallaggii nageenyaa dogoggora kamiyyuu humni waraanaa saffisaan akka hammaatu taasisa jechuun sodaataniiru. Hooggantoonni addunyaa hedduun ammallee sagantaa guyyaa injifannoo kanaaf Mooskootti ni imalu jedhamee eegama. Guyyoonni itti aanan muraasni xiinxaltoonni akka himanitti lakkoofsi dippiloomaasii balaa guddaa qabu uumamuu danda'a. Hawaasni addunyaa itti dhiyeenyaan ilaalaa jira. Waraanni jechoota walxaxaa ta'e kun gara tarkaanfii dirree waraanaa dhugaatti akka hin jijjiiramne abdachaa jiru. Keessumaa biyyoonni hidhannoon niwukilaraa qaban fuula dura dhaabbachuun isaanii haalli jiru akka sodaatamu taasiseera.